يا ميرا كيسا بي لا أنا ستو يدين فكرت والله. أبشر إيه والله مالي فوجئ نعم. نمني وفي فواتيجو ربين بكمتي سيني كني تنا فيدماتي hawaasa keessan kana waan hedduu godhuu ni dandeettan waan hedduu warra isin arrabsuu fi arraba gara garaa isinit darbatu yoo ati diinkee eeggatte yaada yookaan hammeenya keessa ati jirtu yoo jiraate irraa si deebisu ka gorsa siin kennine kasi arrabsu suni san waliin gadi bu'uun barbaachisu san bira kutan akka yaada gijjaatitti jechuudha. Anam abbaan fedhe osoo tu jedhee natti fi ofirraa haqeetumaan nama dabru. Waa baay'ee argita addunyaa tanarratti nama ka ufii isaatii waa tokko illee hojjanne nama waa hojjetutti gufuu ta'u. Ka ufii homaa hin beekne nama waa beeku ka tuffatu. Ka osoo gumaacha wayii saba isaa hawaasa isaa kanaan goone gumaacha ati gootu xiqqeessu. Har'a haati faatee yoo dalagattee horii yoo qabaatte rakkataa Oromoo wayii bira ni dabarta jedheetiin hin tilmaamu. Rakkataa Oromoo tokko ni furtaa jedhee humna maallaqa qabduun jechuudha. Akkasuma yoo yaada bilchaataa qabaatte rakkataa Oromoo tokko dhageettii qabdu tanaan furmaata ni gootaaf jedhee yaadaan. Karaa kanaan si fayyadamuu hin dandeenye. Dhageettii ati qabdu kanatti fayyadamuun irra Oromoo fayyada malee dhageettii ati qabdu kanaaf jecha si arrabsuus xiqqeessuun faayidaa nuun qabu hawaasa keenya. Ammoo dogoggora isiin qabdu balleessaa isiin qabdu dhiisuu qabna jechuu miti. Akka itti waa nama himantu jira. Haati faatee dogoggora irra yoo jiraatte akka itti qabaachuu qabaannu. Akka itti qajeelchinu wayii. Akka itti himnu wayii. Amma koomantii maanjala kana deemtee osoo ati arrabaa miti waan feete goote haati faatee yoo si jalaa cadhifte irra si dhukkubsa moo yoo isiin deebisaa si kennite mee gaafii kaname. Haadha faatee akkam gootame ati. Amma namni as jalaa yoo si arrabse. Akkuma danda'u tokko koomantii. Yoo jalaa cal'ifte tokko deebisuufi baatte. Yookaan yoo namicha sanatillee aganni si barreeffamaan si arrabsaan caalaa afaanii yoo arrabsite kamiin irra miite si fakkaata ati mee kamtu irra isa miite? Ani dhaga'e namni kun onlaayinii kanarra na arga malee waan narraa hin beeknetu jirti. Oromoon tun jechuudha kan nan jaallatuuf kan na jibbullee jechuudha. Anaa kana jechuun foon bichaa baadhadhee hin deemu waa hedduu baadhadhee deema of keessatti. Ani yoo xiqqaate marga lafaa margi lafaa nama tuqa eberu marga lafaati nama hin quuquu jedhanii yoo waa jette Oromoo jechuudha. Marguma lafaa kanarraallee nama muudannoo qabu yookaan ammoo nama miidhaa qabu jechuudha. Kabiraa hafee jechuudha. Marga lafaa kanarraallee jechuudha. Yookaan namoonni tokko tokko jecha waa jenneeni diqqeessinee kan isiin qabduuf kan isiin hin qabnellee irra keennee arrabsinee jennee yookaan shaashii hadhoofattu tana mulqatti yookaan haqaraa uffata wanni uffattee dhuftu turreedhaan dhuftu yookaan asirra baatee akka shamarran takka amma ni argitanii waa'ee qaama saalaa akkas godha akkana ta'a maal ta'a akkas jetti nyaamiti waa'ee akkasii saniin dhufti waan jedha wayii narra barbaadan. Neebaran wannummaan fedhe osoo dhufe ana rabbiin keessa kiyya kana rabbii kiyya wanni galata galfadhoo jiraate rabbiin keessa kiyya kana obsaan na guuteera. Obsa hammana hin jenneen kan eenyuyyuu obsa eenyuun kennine rabbi naaf kenneera. Silaa osoo akka namaati warra sooshaal miidiyaa kanarraa iyyuu miti. Kabiraa hafee faamilii kiyya biyyaarraa jechuudha. Usuu akka namaati silaa shaashii ofirra qabu kana lafa kaa'ee kaqullaa deemun ture. Gin ammoo obsa rabbiin hammana hin jedhamne rabbiin natti gadi haare saniif rabbiin natti gadi kenne saniifi ilaa hadhaa jiraadheera. Warri onlaayinii arrabni onlaayinii irraa natti illee hoo'u natti illee qoru. Maaliif bishaan lufu? Inni bishaan lufu jechuudha. Bishaan lufutti aaree bishaan lufutti yoo aaree yookaan ammoo awwaara yeroo takka bubbee yeroo takka darbutti yoo aaree anu awwaara sanii beeka. Onlaayiniin yookaan ammoo koomentiin onlaayinii waan dabartu.
ammas taree deebi'eetini ani eenyu waan jedhamtu wayiitu natti dhagayama. Maaf yoo jettan asiin dur arsiidhaa fi shawaa walloltee arsiif shawatu wallole jedhanii Haacaaluu Hundeessaa Oromoo miliyoonni meeqaa itti dhumate kan dubartiin ulfa garaati gatte kan abbaan kenna lukatti cabe kan abbaan kenna itti kole kan aayyoon kenna waa meeqatti taate ka jawaarinni ani isin rabbiin abdadhee mana hidhaa seene jedheeti biyya gale jedhe isaaf jecha mana hidhaa daddamsiisan sababaa isa godhatanii da'oo isa godhatanii Haacaaluu sun ijoolleen qarbii baasanii gaggara galchan asirratti tiktookii kanarratti. Taadaan Haacaaluu caale yookaan waaqa guutuu caale yookaan ammoo jaarraa abbaa gadaa caale yookaan ammoo ishiin caalle jechuudha isaan. Gama amantiitis yoo achi garagaltan raayyaa abbaa mancaatis arrabamaa jira mataan gaggara galee eegsiin irra kaayame. As yoo garagaltanii jettan gara amantii kiristaanaattis qeessonni arrabamaa jiran. Karaa amantii isaaniitiin illee jechuudha. Taadaan eenyuun caale? Nama tokko biratti gaafa ol baate namni hundi maatii haadha xiyyaa keessaa hundi akkamiin na jaalata guyyaa takka akkamiin na jaalachuudha maatiin haadha xiyyaa hidheetiin gaddee hin beeku. Maatii haadha xiyyaa kan waliin dhaladhe obboleeyyan kiyya keessaa kan na jaalatu kan jira kan argaa kiyya hin feene jira. Maaliif rabbi gara makalee takkaa irraayyuu nu uumee gara nu uumaa jechuudha. Fakkeenyaaf dheengadda argitanii obboleessa soonaa jedhaniitiin sooraa jedhanii kan intarvii godhan san argitan jechuudha. Obboleessi akkasii na keessa jiraachuun malaa jechuudha. Jiras. Maaliif kan da'iiqa kakaaf gaddi ittiin dhagayamne haadha obboleessa Haacaaluu Hundeessaa yoo argitanii ilaa hadhaa uffata gaddaa irra bahee hin jiru ija ilaa hadhaa imimmaan ija isaa irra qooree hin jiru. Garuu sun du'ee gaafa guyyaa sadaffaa isaa intarvii godhanii buna sukkaaratti fudhataa bashannanaa kolfaa intarvii ta'ee jechuudha akka waan biyyaaf intarvii ta'aa jiru wayiiti. Argitanii? Ka akkasii jira. Obboleessa akkasii qaba fakkeenyaaf. Kan du'ee lubbuu ofii naa baasuu barbaadullee qaba. Kanaafuyyuu warra koomentii haasaa koomentii hadhallee hagattii tana rankaadhu borullee hagattii tana rankaadhu kolfaa deebisee fi kolfaa irraa baya. Kanaafuyyuu koomentiidhaaf hin canna qabu jechuu barbaadeeti walumaa galatti. Ayyaadha faate. Akka dhaamsaatiif akka gaafiititti waan tokkollee sii kaasa hadhallee. Wallaahi ani namni hubannoo qabdanii amma osoo shamara biraa asirra ol baase akka kee kana konfidensiin yaada qabdu ibsachuu hin dandeettu harka 190 dubartoonni ta'e. Kun ammoo waan gaarii jedheellee fudhachuu kiyya miti jechuudha. Gaafa shamara takka taate silaa miidiyaa kanarra argamuu baattee dubbii jabdu. Irra qaalii jechuudha. Irra bareedduun dubbii. Ammoo cabsitee miidiyaa kanatti baatee haati faate. Gama diiniitiin haati faatee akkam jirtamee gama diiniitiin ofii keetii lubbuu dhuunfaa keetiitiif illee haa ta'u diiniin islaamaa hagam takka ibaadatti waan diinii jala deemutti mee maal akkamitti jirtamee ati amma mee ofii keetii jechuudha. Fakkeenyaaf namni haadha faatee irraa bahee kaafira siin jedhu hin dhabamu yoo feete kaafarteerti kan siin jedhu yoo hin dhabamu. Ati mee gama diinii kanaan akkam jirtaa waan akkamtu si keessa sitti dhaga'ama diin keetiif mee. Yaa sun yaada bareedaadha. Diiniin ammoo suni ta dhuunfaa kiyyaatillee ta yoo itti dalage boruutti milkaa'ullee siinqee xiyyatan akiraa tanadhaa addunyaa ta boruu akiraatillee haadha xiyyaaf jedheen dalaguu obboleessa kiyyaaf jedheen dalaguu haadha xiyya kanadha jaaladhu ilmoo kiyya kanadha jaaladhu abbaa manaa kan koo kanadha jaaladhu. Dhiisee biraa deema isaanii fi jasaan dalagadhee fi zakaadhaa fi jiruutti wanni nafaan adeemu san qofaa jechuudha. Gama diinii kiyyaatitti alhamdulillah yoo quraana rabbiillee qara'aa hin jirre salaata rabbii kiyyaa qadaa hin godhu ni salaata. Gin ammoo quraana qara'uu darsii takka takka barachuu hawwii kiyya usuma hawwii ta'ee keessa kan koo keessa jiruuyyuu qara'ee illee beeku dura inni qara'an ture yeroo kuweetiin irra jiru jechuudha haga sooshaal miidiyaa hin baratiin. Quraana irra caalaan erguma biyya arabaa dhufeetti iyyuu irra caalaa jechuudha qajeelfadhee jechuudha erguma kuweetti dhufee jechuudha. Jiraamina jidduudhaan sheexanni na foreetummaan keessaa zuumii garee quraanaa keessaa baafadhee ergachi keessaa baafadheetti alhamdulillah haa zuumii dhaquu dhabuu malee haa wanna jechuu dhabuu malee
صلاة ربي الحمد لله صلاة جرى جرى كان ربي في نما في الصلاة ربي كي فصدا نما أنتاني فصدا ربي فقوتي تبي جرى مالي في سن ما شاء الله وانا بروكي سكية فتيها فقرشي نسني رمتي فيا نسني رمتي إسا قفتنا كتفايتو ما شاء الله أما اللي أكن سيا وبوليسات وكتي والله أنقول يا تقول لك ومن تسيا لبرسين به أمونا سياسي دام ويرو جفايوني هوسيلة وإريوتا ككيتي له أران كراكنا ولين نفيد يرو هدو وان هدو أن أسرة دبّتشون فين اللي أمو هدو كبايتشون كأوسويو دبّتة اللي يوكينتي كأرتو اللي أدت دبّتة أدمنا أرتي أدمساني فيت أني أجمع ديف يجو أما سونتوتم أسرة يو دبّتة سيلة مينة نما براتي برنوتا تو دبّتة ربنا آتيسو يجو الربك يوان سميدو يوكا كريتي كي غبوسو في عملي كي تقول سي كاسوس دبّتشون فيتوان akka nama sooshaal miidiyaa kanarra jiruutti akka namoota rahiimooma qabu afaan tokko dubbatuutti akka nama amantaa tokko qabuutti yoo isin karaa baddan hedduu na dhukkubsaan akka dhuunfaa akka Usmaaniitti jechuudha hedduu na dhagamaa na dhukkubsa. Maaliif gahee narraa eegamu wayii bahuu qaba jedhee yaada. Gaheen narraa eegamu sun maali? Haati faatee yoo dogoggora wayii irra jiraatte karaa itti himuu qabuun itti himuu osoo danda'u yoo maaltu nagaa eedantaa isiiti fedhii isiiti akka feetaa taatu jedhe osoo si arguu rabbiin irra nagaafatu hin oolu jedhee sodaadha jechuudha. Hagatti na mul'attutti. Kanaafi waan ani natti mul'atu haati faatee muka tokko jedhan yoo silaa danda'a waggaa dheeraa dura osoo dhaabanii waggaa dheeraa dura osoo dhaabde yeroo san dhaabuu qabda ture jedhan. Ammoo gaafuma yaadatte san dhaabii jedhan wayituma yaadattee dhaabuu qaba jette sanitti dhaabii jedhan. Kanaaf amma akkana siyaa obboleessa Islaamaa tokko sii dhaamu sa'aatii ammaa kanarraa kaatee osoo guyyaa tokkollee karaa haga san qaraate dhiisi guyyaa tokkollee osoo aliifa arfii aliifa tanalleen argini hardhuma jalqabdee haati faate qur'aanallee waliin geettee tafsiirallee waliin ga'uu akka dandeettu yoo rabbi umrii fi fayyaa sii kenne akka godhuu dandeettu ni amantaa. Inshallah. Wallahi rabbi si haa laaffisu du'aayilee si kadhadha jedhan. Ati lubbuu tantee tana himi guyyarraa mee sa'a dheeraa fanillee gootanii argite waa malallee argitee jirta. Sa'a takka qofamee diinii kenni sa'a tokkoyyuu hin dabarsin sa'a takka quraana rabbiitii kenni zuumima yookaan namni biraatiin walitti hin buune atillee tapha jaalatta kolfa jaalatta zuumima tokko kana nam tokkocha laal yoo feete himoodhaan sheekuma tokkocha addatti kasima qaraasisu diin kana barachuu qaba jettee ufitti himte rabbi yoo si laaffise wallahi. Haadha faatee hadha asirratti taphatti ijoollee amala akkanaa qabdu yookiin himan boru daa'ii islaamaatiin si himuu ni danda'an wallahi yoo hadha murattee gakka itti kaate akkuma amma jirtu kanatti jechuudha. Taan ammoo diiniin rabbi irraa si dhorga irraa dhorgamta gaafa argitee ofii keetii jette. Tabiraa obboleeyyan teenna warri sooshaal miidiyaa kanarra waliin jirru abbaa feete osoo ta'e ilma ati dhalte yookiin intala ati dhalte osoo taate wallahi arrabsitee abbaan ati qajeelchuu dandeettu inuma hin jirre kana huba. Arrabsitee xiqqeessitee siyaadhaa mara jechuudha. Hagatti na mul'atu tokko. Guyyaa tokkollee kalaama badaa siin jechuufis yaadeen beeku rabbillee narraa beeka. Maaliidhaaf atis nama jireenya mataa keetii qabu tokko akka ati taatu jireenya keetisiif. Jireenyi kan keessuu yookiin akka sirriin taane yoo argaa jiraadhe yoo danda'e akhlaaqa gaariin sitti himuu haadha faatee wanni kun diinii keetiin ta'u safuu keetiin ta'u aadaa hawaasa kanaatiin ta'u karaa kanarraa akkana gori yoo siin jedhe nasi'atu narraa fudhattaaf hin dhiiftaan si jirti jechuudha. Anama dubbima jabduu nasi'aan si dhaamu sa'ama takka quraana rabbiitii kenni diinii kenni wallahi rabbiin bakka tana sirraa jijjiiree daa'ii islaamaa si godhee sooshaal miidiyaa kanarratti nama diin namatti himu rabbi si godhuu danda'a faate. Ammoo waan an sirraa gammadu sirraa argu keessa bal'inna mataa ati qabdu dhibbarraa dhibbatti amanama bal'inna mataa ati qabduu fi akkuma ati jettu obsa ati qabdu hubannaa ati qabdu ni amana.
Anaafi mee waan dandeettu diinima jalqabe. Diiniin Qur'aanni Rabbii ufii isaati waan ilmi namaa jibbuuf waan Rabbi jibburraallee si dhoorga. Jiruu tanteellee Rabbiin waa maraanuu sii qajeelcha. Inshaallah. Tanama akka yaadaatti sii dhaama. Asirra waan dubbachuu feetullee yoo qabaatte dubbadhu. Yaa ulfaataa isiniin jedhaa galatooma. Inshaallah nama qara'ee qaraasisu rabbiin naa godhu. Amiin amiin amiin. Amiin. Injiraa miti sheeka ta'ee shakshaakii ta'uun barbaaduun malee diinii rabbii tana barachuma hawwii qaba yoo barate ammoo qulqullaa'eetuma onlaayinii kanarraallee fagaadhee wantoota tokko tokkorraallee fagaadhee wanno jechuun fedha. Maaliif qalbii tiyya dhibba keessaa dhibbatti uf qulqulleessuun fedha. Maaliif jennaan amma namoota tokko tokko yoo laaltan sa'aatii magariibaa irraa qabdee ilaa sa'a ishaayii zuumii keessatti nabii keenyarraa alayhi salaam naga buusaa turtee kaatee achi as jala dhuftee waan biraa barreessiti. Akkas hin fedhu waan qalbii tiyyarraa jechuudha. Ammas achi keessa qara'aa oolee tiktok dhufee caffaruu dannasuu fuula kiyya hijaaba godhadhee yookaan ammoo achi keessa maal jedhee asitti dhufeeti tiktokii makanaayyuu fayyadamiinsa isaa muuziqaas ta'ee uma kamiinuyyuu osoo haga danda'eeti wantoota kanniin irraa silaa osoo qulqulleessee quraana kan goo qalbii takkaan baradhee hawwii kiyyaa jechuudha. Anamma wallaahi silkii lama qaba. Silkii lama qabu keessatti wallaahi muuziqaa takka rabbiin natti ragaa kan namni silkii kan koon argine rabbiin tokkichi kun natti ragaa muuziqaa takka silkii kiyya keessaan qabu. Onlaayinii kanarratti argeedhaaf dhufee itti fayyadama dhufee ittiin maal jedha malee muuziqaa takka rabbiin silkii kiyya keessa miimoorii kiyya keessatti hin beeku. Muuziqaa tokko jechuudha. Yookaan ammoo suurama kiyyayyuu suurama dhuunfaa kan kootiitu kan dhuunfaa kiyyaatuyyuu suuraa badaa namni yookaan mataa qullaa ka'ee yookaan boodii garaagaraatiin surreedhaan maaliif silkii isaatii wannoo akkasitti ka'anii namni silkii keessa kaatuyyuu rabbiin natti hin beeku jechuudha. Suuraa ka'uu fi akkasuma muuziqaa wanna jedhee silkii kiyya keessa kaa'achuullee hin jaaladhu. Utama silkii kiyya fuudhee isin mul'isee suuraa takka suuraa sirnyaa keessatti argitan silkii kiyya keessatti. Maaliifuu yeroo kun osoo danda'eeti homa kanniin hunda irraayyuu of qulqulleessuu barbaada. Kanama hin jenne rabbii kiyyaa fi taani ammoo gaafa rabbiin imala kiyya kana kan itti deemaa jiru kana wanna godhee kana hundaayyuu ni dhiisan jedhee abdiin qaba. Akkasitti ammoo haga danda'uun daangaa rabbii kiyyaallee akka hin cabsinetti rabbi na haa eegu nu keekeen danda'u itti fuufaa jedha. Dubbiin teetuun beektaa. Keessi gaffaa koo dubbii danteetaa namaa taphaa ta'e. Mee imala itti deemu kana Baay'ee sunuutti jedha jedhaabattee bara. imala itti deemu kana rabbi na haa qajeelchi yoo achi ima dhiisa se'aa jette beeku. Rabbiin beektaa. Yaa. Hisaab baqitmaa jedhan tokko hin beektaa biyya teennatti. Wallahi waan rabbi sirraa fedhu yoo ati taate rabbiin waa ati feetu sii ta'a. Shakkiin qabdaa kanarra. Waan rabbi sirraa fedhu yoo ati guutte rabbiin waan ati feetu sii guuta. Har'a TikTok kanarra jiru nama hedduutu TikTok kanaan jijjiirame, nama hedduutu tanaan kiraa kafalatee, nama hedduutu tana nyaatee jiraata. Osoo wanni ani itti jiru kun sirrii miti. Yaa rabbi rizqii biraa tana horattu naa baas jedhee gaccufee dhiisee fuula gara diin rabbii deeffatee ibaadaa ofiitti deebi'ee. Rabbiin waan isaan jiraachisu gaafa isa uume isaa katabee beeku. Waan garagaraa sodaadhaaf jecha lakki bakkuma tana keessa jiraadhatu jira. Wallaahi durri wanni sodaatamu rabbii tokkocha. Namni rabbiin sodaate waan sodaatu waan biraan qabu. Rabbiin sodaannaan waan sodaattu waan biraan qabdu. Rabbi sodaa ofii si haa kennu guddoon sodaa rabbiiti. Imaanaan rabbi ol si haa guutu. Imaanaan gaafa ol guutamte akka nama biraa barsiiftu akka nama biraa hedduu jijjiiruu dandeettuun beeka. Akka aslimmaan kenna waan inni jedhe. Ana tokkocha yoo qajeelchitan akka nama kormaa sheexanaa qajeelcheetii beekaa jedhe TikTokii kanarra shiikoleen deemtanii nama arrabsitan waan hin jirre.
arrabsita ni fudhan. Ammoo daawaa tokko yoo gootu nama kiristaanaa amantaa biraa keessa jirutti godhuun jechuun hedduu ulfaata. Nama amantaa biraa keessa jiru kawaanii diinii kanarraa hin beekne. Nama diin kana keessa jiru numa yaadachiifta. Akkuma yaadachiisaa sanitti sitti haasa'u jira nama. Haadha faatee wallaahi waan kamiinuu Rabbi achi kennuuf Rabbi kenni fuula kee gara diiniitti deeffadhu, gara sunnaa nabiyyiitti deeffadhu. Namni biraallee bare silaalee akka ati taatu ta'uu fedha. Atillee akka namni biraa ta'u yookiin ilaaltee ta'uu feeta. Ammoo wanna cufa keessaa akka silaa ta'uu namni fedhu. Akkan fakkeenyaaf obboleetti inteewii ta islaamaa mucayyoo tana asirratti TikTok kanarratti social media kanarratti mucayyoo beekamtu takkatu jira. Maryam Masuud jedhaniin haafiza Qur'aanaati. Daa'ii jabdu wallahi. Haafiza hadiisa Qur'aanallee akkasuma hafastee jirti. Amma namni hawwu silaa nama akkasii ta'uu hawwa. Dhaloonni keenya kun hawaasni keenya kun ammootu kafaallaa hawwuutu irra baay'ee ta'e. Kafaallaa hawwu. Osoo akkuma ta'ee aniin akka ebaluuti beekamee jedha. Ebaluun sun akkamitti beekameen mataa isaa keessa hin jirtu. Akkamitti beekameen. Silaa namni yoo hawwe waan gaarii nama haafiza Qur'aanaa irratti ilaalee hawwu. Daa'ii asirra ilaalee hawwuu qaba. Inni ka fitnaa asirratti qabsiisee addunyaan marri waan isaa dubbattu osoo namni akka ebaluun dubbatan waan kiyya dubbatanii hawwu. Kuni waan itti dhaloota keenya kana laamsheessu jiru keessaa isa tokko wallahi. Awwaa wayii reefu tana kaafti ati faate. Diinii keessa zuumii keessa sa'a agasii turtee dhuftee asitti waan biraa badii biraa koomantii biraatiin nama arrabsiti jette. Akhlaaqni daawaa namni hin galiniif hin jira. Ammoo wanni onnee isii keessa jirtu waan ati itti jirtu kana yookiin sirraa jibbitee akka waan daawaa si godhaa jirtu jecha. Akka waan yoo isiin si arrabsitati qajeeltu itti fakkaatti faata. Wanni onnee isii keessa jiru jaalala diiniiti beeki. Si arrabsaarti garuu. Daawaan akkasii miti. Akhlaaqni daawaa hin galleef ta'a. Ufii isin wanni irra jirtu waan biraati. Waan asitti dalagaa jirtu kan akka zambii dalagaa jirtu osoo hin taane akka kheyrii dalagaa jirtu yaadaa jirti. Jira namni sun yeroo sanitti. Natti fakkaata garuu haga hubadhutti. Nama sheekaati jettu ka isin warra ibiddaa ta'e ol ka'ee isin warra ibiddaa ta'e akka waa ibidda inni qooduu hin jira. Maaliif immooshinii jaalala diiniitiif qabu san koontirool godhee akhlaaqaan hawaasa sanbadii inni itti jiru san irraa nama sanbadii inni itti jiru san irraa deebisuu irratti hanqina qaba jechuudha. Waan akkasiitu jira. Mee laal akka yaadannoon naa qabadhu dubbii tana. Namoota waa'ee diinii irra namaan lolan hin komatinaa. Hanqinni isa bira jiru waan takkatti jira. Jaalala diiniif qabu san keessa inaaffaa nama badii irratti arguu saniif nama arrabsarrabaan namatti dabra. Hammeenya biraan qabu namni sun. Jaalalumaa fi fedhii namni marinuu akkuma isaa diinii haa jaalatuu jira. Ammoo akka inni nama arrabsaaru arrabni isaa akka nama miidhaaru san hubannoo san rabbi jalaa qaba. Ammoo nama akkasii qajeelchuu hin danda'u. Rasuulli Rabbi alayhi salaatu wassalaam namatuyyuu dubbii hamtuu isaaniin jedhee jira. Dubbii irraa fokkattu. Yaa Rasuula Rabbi zinaa dalaguu fedhanaa eeyyamii jedheen jedhan. Saabonnii fi namoonni biraa itti dallananii jedhanii yeroo sanitti. Itti dallannaan akkasii miti jedhanii isaan ofuma waamanii sallallahu alaihi wasallam ofii yaamanii ofii dhiyeessanii teessisaniiti. Mee haadha tantee irratti zinaa akka dalaganii feeta. Akkamiif fedha yaa Rasuula Rabbii waan akkana. Haadha manaa ta'e irra osoo zinaa dalaganii ni feeta. Akkamiif fedha. Obboleettii ta'e irra osoo dalaganii ni feeta. Akkamitti fedha. Argitee? Rasuulli Rabbii akkasitti nama waan hagasii waan fokkataa hagasii gaafate maarree kaati itti dalagu deemtu sunillee takki obboleettii namaa takki haadha namaa takki haadha manaa namaati. Kanaaf dhiisedhanii. Yeroo sanitti waan haga zinaa san dalaguu jaalatte hin qabu jedhe. Achi booda ammoo waan haga zinaa san jibbe hin qabu jedhe. Waan haga sanii jibbe hin qabu jedhe.
jedha. Kanaafi amma namni asirra si arrabsu suni dubbiin akkasii hin galleef, akhlaaqni akkasii hin galleef. Haadha faaxee tana ta'a karaa sirriitti osoo suuta akhlaaqaa waa itti himi haadha faaxeetii miti ta'a. Ta maraatte fedhe qajeelchuu danda'u dubbiin ilalaal akhlaaqa daawaatiin jalaa badde baay'eetu jira. Baay'eetu jira. Atan maatii faaxee osoo viidiyoo wayii gadhiifte namni sheekaa wayii viidiyoo san diyuutii godhee yoo achirra waa dubbate irra si rifachiisa moo yoo dubbii si fakkaattu san ufuma isaatii kophatti viidiyoo waraabee dubbii ilaal hadiisa qur'aana si tuqu hujii kan keessan tuqu waraabee osoo maqaa kee hin kaasin gadhiisi irra si tuqa gaafii tana naa deebisi. Yaa osoo maqaa kiyyan kaasin hadiisaa fi waan rabbiin irraa beeku yoo hime irra gaariidha. Agar waan san an agartee keessattuuf agartee waan san keessaa deebitaa jechuudha. Kanaafi waan hedduu namni sitti himuu hin dandeenye jiraachuu danda'a. Ati ta'ufirraa beektu akka rabbiin haraama godhe beektu. Haraama kana haraamni nama keessaa bahu abbatu haraama keessaa baha abbatu waan hin taane keessaa baha. Wanni hin taane guyyamaa nama dabalamuu feeti malee nama keessaa hin baatu. Rabbiin waan hin taane maraa keessaa isin baase warra akhlaaqa karaa diin irratti beekamti. Rabbi bira beekamtii argatu. Rabbi sinaa godhu beekamtii hawaasa bira argattan kana beekamtii keerii rabbi sinii haa godhu. Karaa keerii irratti hojjedhu obboleettii tiyya haadha faatee. Taani inshaallah yoo carraa argannee gara keessaatii walii dhaabnu ilaalu waan dhossaa waan akka obboleetti waliin dhalanneetitti illee sitti himneellee sitti akka dhagaamullee sillee boojjifnullee jiraatuu danda'a. Taani paablikiin nama haasawwama kanaati. Rabbiin isin haa laaffisu. Wanna mararra wanni qajeelli karaa qajeelaatti